Waaqayyo gooftaa barsiisaan dhugaan hafuura keedha waan ta'eef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura keen humna keen yaa Waaqayyo yaada qalbii keenya battee nutti dubbachuun fedha keef jaala kee haa ta'u isa kana hundumaa waan gootuuf si haa galatu ati nu gargaari nu wajjiniin ta'i maqaa gooftaa Yesuusiin jedhiiti. Ameen. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu har'a waan bu'uuraa tokko wajjiniin jalqabna warri barachuudhaaf dhuftanii iddoo kana jirtanii warri immoo taap gochaa jirtan sheerii gochaa jirtan eebbifama hamma isinii danda'ametti maaloo manarra asiif achi hin fiigina bakka yaa har'amee har'a beenna malee boor hin beennu boor namoonni baay'een namoonni 33 as jala jirtanii waltajjiin gurguddaan akkasin eeggatu beeka har'a wal beenna malee boor wal hin beennu maaliifi kaleessa akkasin turre nuyi amma haster waggaa kurnanarraa akkasin turre isa waggaa kurnanarraa qabdurraa waa ta'e dabalteera. Hundumti keenya waa ta'e daballeerra waggaa kurnanarraa waa ta'e daballeerra. Ammas fiicharii namoonni as jala jirtan immoo dargaggootadha. Baay'een keessan dargaggootadha. Boor waltajjii gurguddaa sin eeggata. Kanaafidha sagalee Waaqayyoo kutaa Roomaa keessatti maal jedhaa? Mul'achuu ijoollee Waaqayyoo Guys, tap goda maqaa Yesuusiin erga kaleessaadhaa qoranu Turkiyoon. Tap godhaame jabaadha. Nama 39tu jira. Guys, tap. Faa godha akka gadhiisutti. Viidiyoon haa cufamu laata? Viidiyoon haa cufamu. Viidiyoo cufadhaasin. Maali Waaqayyo isaa qabu malee maa inni? Networking sagalee nama dhaga'ama hoo macaafa maramu kana nyaadhu naan jedhe anis macaafa maramu kana nan nyaadhe gara Israa'el warra duddana gatanii jiran maal jette Keeri? Taaphaadha malee viidiyoo eebbifama hoo macaafa maramu kana nyaadhu na jedhe erga nyaadhee afaan kotti mi'aa'ee argitanii. Isqeel nyaatee hin taa'e miti hin ergamu. Har'as galgala kana namni nyaatu hin ergamu. Namni nyaatu hin ergama. የበላ ሰው ይላካል። Kanaafidha hin yaadattu Ximootiyoos irratti Phaawulos Ximootiyoos amman deebee dhufutti macaafa qulqullaa'aa kana namootaaf dubbisutti isaan gorsutti maal godhe? Isaan gorsutti jabaadhu. Galgala kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee Waaqayyoo nyaachuu keessan irraa kan ka'e kallattii Waaqayyo sin barbaadetti ergamuun siniif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Kanaafidha har'a dhaloonni keenya barumsa garagaraadhaan raajii soba garagaraadhaan innasaan gowwoomfamaa jiran kanaafidha. Har'a gatteenyee yoo nyaanne garuu hin ergamna. Faarfannaan keenya akka sagalee Waaqayyootti ta'a. Lallabni keenya akka sagalee Waaqayyootti ta'a. Kadhannaan keenya akka sagalee Waaqayyootti ta'a. Jireenyi keenya akka sagalee Waaqayyootti ta'a. Maaliifi kanaan dura isinitti meera manuwaaliin jireenya keenya sagalee Waaqayyoodha waan ta'eef. Ani waa tokko isinitti himu namni har'an qophoone boor waanan ta'a jedhee yaaduun qabu. ዛሬ ያልተዘጋጀ ሰው namni har'an qophoone isa har'an qophoone boor hin taatu baay'ee. ዛሬ ያልተዘጋጀውን ነገር ነገ አትሆንም. Har'a maal ta'uuf qophaa'aa jirtuti? Boleettiin Kotaliileen, obboleessi Kofayyeen, Aster, Maammeen, Sanyiin, Masiin namoonni 42 as jala jirtanii maal ta'uuf qophaa'aa jirtu ammasiin? Kanaafidha sagalee Waaqayyoo maal jedhee namni waan xiqqootti amaname guddaatti muudamaa jedhe. Argitanii? Galgala kana waan of harkaa qabdanitti amanamuu keessanirraa kan ka'e maqaa gooftaa Iyyesuusiin karaan guddaan balballi guddaan tokko dura keessanitti banamuun jedha. Har'a garuu qophaa'uu qabdu. Tazagaaju. Qophaa'a. Waltajjii gurguddaa argachuudhaaf.
namoota gooftaa hin amanne baay'ee dhaquudhaaf qophaa'uu danda'uu qabna. Isarra qophoone taana. Halkan kee maal qabata inni laata? Halkan kee kamiin dabarsita? Bor faarfataa beekamaa ta'uu barbaadda? Tajaajilaa beekamaa ta'uu barbaadda? Bor biyya kee rakkina keessaa baasuu barbaadda? ዛሬ መዘጋጀት መቻል አለብን። ሀራን ቆጶኑ ታናን ኢሰራን ቆጶኔ ቦሪን ታኑ ባይዙ ሀቅ የሮ ኬኘት ፈየደምኔ ሳቲ ኬኘት ፈየደምኔ ኡምሪ ዋቀዮት ኑላት ፈየደምኔ ሀራን ቆጶኑ ታናን ሀራን በሬሲኑ ታናን ከናፍ ደሰገሌ ዋቀዮ ከ በረደርገጉማ ከቲ ኡማ ከ ያደድ ወይ በወጣትነት ዘመን ፈጣሪን አስብ አመስ ደበሌን ጀዳ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ዋቀዮ ህሪበ ዱዋ ኬሳ ነው አደመክሱ መማር ካለባችሁ አሁን ታጃጅሉ ዮ ቀብደን አም ፋርፈቹ ዮ ቀብደን አም ሆጀቹ ዮ ቀብደን አም ካቹ ዮ ቀብደን አም አሁን ነው ህያደቱ ወንጌል ዮሐንስ ኬሰት ባይደ ሰገሌ ዋቀዮ ሆጂ ኢሰነት ከነመ ኡቱ የሮ ቀቡን ሆጀተ የተሰጠኝን ስራ ጊዜ ሳለኝ ሰራለው ኡቱ የሮ ቀቡ ኦቦሎታ ኮ የሮ ቀብዱ እኛ መስራት የማንችልበት ጊዜ ይመጣል። ኦቦሌቲኮ አመቱ ተጃጅሉ ነምኒ ተቆ ዮን ጋይለ ዳበት እንተጃጅለ ዮን ሙጫ ጎድ እንተጃጅለ ዮን አመናፎ እንተጃጅለ ኤረ ኦርማንሳ ኢትባየታ ደማ እየበዛ ይዳል እየበዛ አርግተን ካናፍ አመኡቱ የሮ ቀብደኒ ተጃጅላ አመኡቱ የሮ ቀብደኒ በሬሳ ኡቱ የሮ ቀብደኒ ገታአቲ በረዳ ሚዲያ ከነራ አሲፈቲን ፊኪና ማሊን ጀሪና ቁጭ በሉና ተማሩ ዮአር አበሬስተ ዋቀዮ ወልተጂ ከነኒ ሲከን ማርጊቴ ቃል አላህ ጽፋል በሬስተ አጀንዳ ቀብዳ መነከ ኬሳ ዱርያ ደቱ ዲያሪ ጀዳኒ ኑላቱ ዲያሪ እያደቱ ዮ አማ ፈከኛፊ ፈየት ይወላድ ፈየን ሐዊናፍ ቀቡ በሬሴ አጀንዳ ኮት ዴቢስ ና ዴቢስ ላቪ ጎዴ ቃይቲ ማል ጎዴ በሬሴ እያደቱ እያደ በተለይ ሰደርካ ኤሌመንተሪ ለጋፈ ጅሩ ቀምነ ዳሪ መነከኝ ኬሳ እና ተከተከ ጋፈኑ ደበሩ ዲፕሬሽን ጋፈኑ ትናቁ ፉኔ ዲያሪ ሰነ ጓደኛን ኮከስ ነጀ ኤጀና እስቲ ለማማ ነምኒ ቀባቱ ዲቧስ ኬሳለ ዲያሪ ቀብዱሲን ዋቀዮ ወጅኒን ከንታዙተን ጉያ ከሲ ዋቀዮ ለከናፊ ዳመማ ፋርፈናን ባየን ከንበደ ማሊፍ ዳቤቱ አማ ፋርፈና ዱሪ ደገው ፋርፈና አማ ደገው ጫላ ፋርፈና ዱሪ ደገውን lallaba amma dhaga'u caala lallaba durii dhaga'uun maaliif namatti caale beektu inni durii halkanis hin barreessu yeroo jilbeeffatu ajandaa luukii qulqulluu fudhateedha kan inni dhaqu luukii qulqulluu iddoo kadhanna maaliif akka waaqayyotti dubbatu beeka waan ta'eef akka faarfannaa fudhatu beeka luukii hallichaa fudhateedha dhugaa yookiin sobanaa deebisaa dhugumatti itti himan hallichaa luukii fudhatee wangeela isaa akkasitti qabatee maal jedhee dhaqee jilbeeffata maaliif yoo jilbeeffate akka waaqayyoon dubbachiifatu beeka. Galgala kana eebba tokko sin eebbisu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbadhaati waaqayyoon dhageessifadhaa. Dhugaan sinitti hima. Jilbeeffadhaati waaqayyoon dhageessifadhaa. Abbaa koo gaafati jettu maal jette mucaa koo siinaa jedhu waaqayyo. Ela. Wangeela kee banattee waaqayyo tiksii laata ergaan dhalootaa kanadha jedhe. sana booda gattaa'e faarfannaa yoo ta'e faarfannaa lallaba yoo ta'e lallaba barreessa. Achi gaafa ka'ee faarfatu namni ittiin fayya. Caccabaan ittiin fayya. Amma iskime faarfannaa durii keessa faarfannaa eenyuutiin tuqamtanii adaarii bultanii kadhataa tuttamee barreessaa jalatti dhugaan sinitti. Faarfannaan laphee keessan keessaan baane gaafa siin jilbeeffattan hadhi mimmaan sin tuqu laphee keessan tuqee laphee keessan cabsu mee jalatti barreessaa. waaqayyo sin eebbisu mee barreessaa gowwaa mata'aati Eeliyaas Gabulaa eesh maamme eebbifame mee barreessaa calbadhaati mee barreessaa Addisuu Wayimaa Aster eebbifame mee barreessaa calbadhaati mee barreessaa ani ittiin lapheen keessan tuqamee adaariifaa bultanii kana lamuu morkaa eebbifame eesh kabaa fidoo baacaa bayyanaa leenca qaraaniyoo magarsaa eeshi indaaluu daggafaa eeshi dastaa eeshi baacaa eeshi ani biloodhaan gooftaan argadhe eeshi elala namni faarfannaatiin gooftaa fudhate illee jedha dastaa eeshi jedhame faarfannaa dastaa maqaan kee gooftaa ko eeshi roobaa amaan baacaa fayye eebbifam eeshi ilala warri kuni warra soomaaf sagada galanii kadhannaatiin
waaqayyorraa fuudhanii warra nuuf faarfatanii wangeelin የዘመሩ ናቸው እነዚህ ሰዎች እንጂ ሪሚክስ ያደርጉ አይደለም warra remixii godhan miti amma faarfannaan haaraan makko baay'ee ba'an jiru akka simbira masqalaa waggaatti naanna'ee takkaa dhufu akka simbira masqalaa takkaatti naanna'e maaliif faarfannaan haaraan jiru maaliif kaaffee taa'aa nootti buukii isaa irratti barreessaa Dr. Kiyyoo eebbifamela Addisuu Wayimaa Yoseef Baqqalee Daani'eel Abdimikaal ilaala jireenya qaba baqqaa jireenya xaafu isaan halkan tokko walaloo fudhatu halkan tokko zeemaa fudhatu halkan tokko maal godhu waaqarraa fudhatu malee walirraa fudhatu miti baay'ee walaloo wa innammaa walirraa fudhata dhaqattee istiidiyoo yoo kennite dhaqatee maal godhu walirraa fudhata malee waliin fudhatu maqaa gooftaa Yesuusiin warri tajaajiltan walirraa fudhachuutu hin ta'in olii fudhachuu isiniif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin olii zeemaa olii lallaba ila sagalee waaqayyoo ammayyuu ganaadha beektu kanaan maal jechuu barbaadeen kan hundumaa dhaqee adaraa keessan barreessaa warri boor mul'ata qabdan waaqayyo waltajjii gurguddaa naa kenna dhaloota haadha dhalootaan ta'a abbaa dhalootaan ta'a warrettanii har'a yoo barreessitan namni waan nyaate deeffata baay'ee yoo nyaanne obboleettii koo har'aa ken ilaaliin akkaawuntii ken ilaaliin humna ken ilaaliin barachuu dhabuu ken ilaaliinati daawiti laga tikaatii dhufee dhannanni gaggeessa biyya 54 ta'e lafa ta'a mana namaa hojjechuu ken ilaaliin waaqayyo karoora guddaa sirraa qaba argite waaqayyo karoora guddaa sirraa qaba namoonni gurguddoo waaqayyo ittiin addunyaa kanarratti rivaayivaalii fide sagalee waaqayyo dhaqanii yoo ilaaltanii warra maatii gadaanaa keessatti dhalatanii galgala kana waa tokko sedhu waaqayyo of hin tuffatiin ani dhimman sirraa qaba humna kee ilaalte kanaafidha Phaawulos Ximootiyoosiin maal jedhe eenyummaa kee xinnummaa kee ilaalee eenyu sin tuffatiin argite eenyummaa kee ilaale hojjaa kee ilaale hannama guddaa si godhu bifa kee miti hannama guddaa si godhu qabeenya kee miti hannama guddaa si godhu maatii guddaa keessatti dhalachuu kee miti hannama guddaa si godhu waaqa guddaa isaa teessoo isaa dhiisee dallaa horii keessatti waggaa 2000 irraa dhalate hafuurri waaqayyoo si keessa jira. Mee komentii jalatti ani nama guddaadha jedhaati naa barreessa. Ati nama guddaadha nama barbaadamaadha. Kanaafidha har'a dhaloonni keenya hin barreessu nama guddaadhaati nama barbaadamaadhaati. Obboleettii koo guddoodhaati obboleessa koo guddaadhaati. Hanguddaa si godhe biraandiiti uffattu miti. Hanguddaa si godhe qomooti keessaa dhalatte miti. Hanguddaa si godhe hafuura waaqayyoo isa si keessa gale. Nama guddaadhaati nama barbaadamaadhaati. Nama barbaadameen argamneedhaan akkaawuntii ken ilaaliin birrii ken ilaaliin qarshii ken ilaaliinati argite hannama guddaa si godhe hafuura si keessa gale boontu taliile maamme fayyee aster sanyii masii heerii namoonni 42 as jala jirtan isin namoota barbaadamoodhaan jedhe barumsa kee miti digirii kee miti maastersii kee miti አፉሪ ሲከሳ ጅሩ አከቲ በርባደምቱ ሲጎዴራ እናንተ ትልቅ ሰው ናችሁ ትልቅ ሰው ያረገን ደግሞ አወላለዳችን አይደለም ትምርታችን አይደለም ትልቅ የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን አለ ካናቢዳ ጳውሎስ ቲቶቲ ማልጀዴ አይጆሉማ ከቲ ኤኙ ይስንቱፈቲኔ ካና ማልጀቹ ነቄ አደራ ከሰን ሲሪንጂ ያለና ኡቱ የሮን ጅሩ ወልጎርፈና ቦር ዋንጀቻን ዳቢን ገታ ይበሬስ argitanitu dur baratani kilaasiin galle maal godha dhaqee barataa gobaziif dhaqee duratti maal godha dura dhaqee wambarii qabaaf warri sheer godhaa irta waaqayyo sinaa eebbisu dhugaa dhaloonni dhufanii kan akka barataniif sana booda inni konfiidensii barsiisaan gaafa barsiisu inni dhufe inni maal jedhu maal godha beektu dhaqee fiilefiiti qucciree ta'a maaliif konfiidensii qaba sababa waltajjii waaqayyo si kennetti konfiidensii godhachuu barbaadda har'a gattaa ibarreessi gaafa si qopheessu waaqayyo xinnoo qabaayira fakkaata taap godha gaafa si qopheessu waaqayyo matarree si ilaata matarree ila ri'isa xaachwaan qabaayira mini isanii xinnoo qabaayira natti fakkaata
Qabaara saba waaqayyoo eebbifamaa taap koppiliin sheer godhaa akka inni sagalee waaqayyoo dhageenyutti piliis ammas akkas deebisee gadi nu nanne taap koppiliin sheer godhaa namoonni 41 jirtu adiraadha eebbifamaan siniin jira. Amma dandeessanitti maal adiraa keessan akka nun buufnee fi yoo dandeessan taabii godha adiraa keessan bakka kana booda sinitti himu kana booda. Kanaafi boru waaqayyo waltajjii sinii laata namoota gurguddaa sin godha waaqayyo namoota barbaadamoo sin taasisa waaqayyo. Kanaaf hamma dandeessanitti maal godha iskiriitoo san qabadhaati wangeela keessan baafadhaati maal godha barreeffadha adiraa keessan. Har'aa kan ilaalinati waaqayyo si ilaalaa jira waaqayyo si hojjetaa jira. Waaqayyo akkati isa duukaa buutu si godhaa jira waaqayyo. Har'a waaqayyo waltajjii si laata